Ashama akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii torbanii mil'uu tibbanaati. Qophii keenya mil'uu tibbanaatiin egaa taateewwan ijoo torban keessatti mudatan bal'inaan kan mil'annudha. Qophii keenya irraatiinis dhimmoota garaagaraa qabannee dhiyaanneerra. Egaa torbanii dabarsine kun torbanii dhimmoonni ijoon yookaan dhimmoonni gurguddoon itti mudatanii turanii kanneen miidiyaaleen bal'inaan xiyyeeffannoo kennaniif akkasumas kallattii garaagaraatiin dhimmoota xiyyeeffannoo argatanii bal'inaan dhaga'amaa turan keessaa isaan ijoodha jennee qabannee dhiyaanneerra qophii keenya irraatiinis qophicha kan isin biraan ga'an yoo hin gadaatti gamaa teeknikaatiin immoo hanga xumuraatti kan nu faana turu Abdii Jamaali akkasumas keessummaa of biraa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u jecha kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti ce'a. Dhimmi keenya inni jalqabaa egaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaatiin kan wal qabatudha. Torbanii dabarsine kana keessa egaa hidhamtoonni siyaasaa manneen hidhaa sirna baay'ee mootummaa Itoophiyaatti dararamaa turan hedduun torbaniitti gadi lakkifamanii ture. Guyyaa kibxataa durataa itti aanaa paartii koongiresii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa dabalate namoonni torba jechuunis waa hillanee isaanii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bullaallaa fi obbo Dajanee Xaafaa dabalatee namoonni torba gadi lakkifamaniiru. Bultii itti aanutti jechuunis immoo guyyaa gaafa roobii jechuudha Ustaaz Ahmaddiin Jabaal, obbo Olbaanaa Leellisaa fa'aa akkasumas weellistuu Seenaa Solomoon, weellisaa Eeliyaas Kifluu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa biroon dabalatee namoonni 746 ta'anii gadi lakkifamaniiru. Ergasiis miseensota adda bilisummaa Oromoo fi miseensota Gimboot Sabaattiitii namoonni jedhaman gadi lakkifamuun isaanii dhaga'amaa tureera hamma tokko jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee hawaasa biratti gammachuu guddaatu ture jechuun ni danda'ama. Torbanii kana keessa hammam hidhamtoonni siyaasaa ammas manneen hidhaa sirnichaa keessatti hafanii dararamaa jiran kumaatamaan kan lakkaa'aman ta'ullee gadhiifamuu namoota kanneeniitiin hawaasni gammachuu guddaadha kan inni dhageessisaa ture. Dhimma kanarratti mari'achuuf egaa rogeeyyii Oromoo haala siyaasaa Oromoo itti dhiheenyaan hordofanii keessaa nama tokko kan ta'e Boruu Barraaqaa keessummaa godhannee affeerrannee jirra. Anaa dhufu Boruu. Anaayyuu yoon ati akkam jirta? Jirra galata Rabbii. Egaa mee kanatti dhumaan gara dhimma kanaatti ceena. Akkamitti haala hidhamtoota siyaasaa kanneen gadi lakkifamuu wal qabatee miirri ture maal fakkaata? Akkamiin ilaalama hidhamtoonni siyaasaa kunneen gadi lakkifamuun? Gaariidha. Hidhamtoonni siyaasaa kun warra waggaa dheeraa hidhamaa turan fa'aa dabalataa hundi isaaniitu badii tokko malee mirga siyaasaa fi mirga namooma isaanii waan shaakalaniif qofa mootummaan abbaa irree kan qabee isaan hidhe. Kanaafuu jarri kun yeroo kanatti gadhiifamuun sababni ittiin gadhiifamanii fi qabsoon ittiin gadhiifaman beekamaadha. Walumaa galatti garuu gadhiifamuun jara gammachuu guddaa uumee jira uummata gidduutti jechuudha. Haa ta'u kun arjoomina yookiin gara laafina mootummaa wayyaaneetiin kan ta'e osoo hin taane dhiibbaa uummanni irratti godheeni qabsoo uummanni irratti godheen ta'uunsaa yeroo hunda yaadatamuu qaba. Jarri kun durattuu badii tokko malee hidhamanii turanii amma gadhiifaman jechuun siyaasaa biyyattiin negatiivii keessa galee ture gara zeerootti xiqqoo ol fide malee waan haaraa miti. Kan amma hidhamaniifu otoo sirni haqaa jiraate beenyaatu isaaniif mala ture jechuudha. Waggaa 10, waggaa 8, waggaa 7, waggaa 5, waggaa 2 badii tokko malee mana hidhaa keessatti miidhamuun, sammuudhaan salphifamuun, qaamaan hiraarfamuun beenyaa salphaa miti jechuudha. Silaa mootummaan sirnaa jiraate jara kanarratti badii tokkoon agarre warra murtee irratti murteesse ni qaba karaa mana murtii sobaatiin. Warri kaan immoo irra hedduu warra murtiin irratti murteeffamin akkasumatti hiraarfamaa bahanidha jechuudha. Gurguddaan jira warri nuti beeknu jechuudha. Kanaafuu wama fedheef waa ta'u qabsoo ummataatiin irra hiikamuu danda'aniiru. Qabsoo kana keessatti immoo qeerroon Oromoo qooda olaanaa qaba. Qabsoon Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture kun ilmaan Oromoo haqa malee hidhaman hiiksisuu bira dabree warra Oromoon ta'in siyaasaa biyyattii keessatti qooda qaban saboota adda addaa irraa ta'anillee hiiksisuu keessatti qooda guddaa akka qabaachuun isaa yaadatamuu qabu. Qabsoo Oromiyaa keessatti deemaa yoo nagahedha. Keessumattuu qeerroo Oromootiif galata guddaatu mala jechuudha.
Tole kanumaan wal qabatee hawaasa biratti miira garaagaraati kan calaqqisaa ture. Egaa keessuma battalaa obbo Baqqalaa Garbaa faa hiikamuun isaanii dhaga'amerraa eegalee magaalota garaagaraa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti hawaasni bifa adda addaatiin gammachuusaa ibsataati kan ture. Keessuma kanaan wal qabatee akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu simannaa magaalaa Adaamaatti obbo Baqqalaa Garbaa fa'iif taasifamedha. Qeerroon uummanni guddaa xiqqaa osoo hin jedhin battalaa gadi lakkifamuun isaanii dhaga'amerraa eegalee bal'inaan ba'uudhaan halkan guutuu dhiichisaa gammachuu ibsachaadha kan isaan turani. Simannaan kun magaalota garaagaraa kutaalee Oromiyaa garaagaraattis itti fufeetu kan jiru. Hidhamtoota siyaasaa hidhaarraa hiikaman bifa adda addaatiin simachuu irratti argama hawaasni bal'inaan ba'e. Mee kun akkamiin ilaalama? Ergaan inni qabu maalidha jettee yaadda? Kun injifannoo guddaadha. Hidhamtoonni kun hiikamuu fi laphee uummataa keessa maaltu jira kan jedhu akka baramu carraa guddaa uume. Keessumattuu diinatti shororkaa guddaa diina irratti kan uumedha. Uummataaf immoo hamilee duraanuu ture irratti hamilee ida'e jechuudha. Maaliif hidhamtoota kana uummanni akka itti ilaalu hoggana isaa ta'utti ilaala. Yeroo jarri hiikaman gammachuu isaa to'achuu dadhabee uummanni kumoota kudhanoota dhibbootaan lakkaa'amu haala miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti argaa jirruun jigee bahee magaalota akka Adaamaa, Amboo, Walisoo, magaalota akka lakkaa'esii fixuu hin danda'u jechuudha. Magaalaalee Oromiyaa hunda keessatti uummanni lakkoofsa hangana gahu bahee warra mana hidhaa keessa jiruuf kabajaaf jaalala qabu agarsiisuun kun badhaasaa fi waan haala adda addaatiin hamilee jiraa ol kaasu. Hamilee jiraa mana hidhaa keessatti diini cabsee ture sana deebisee wal'aansuudhaaf wanni uummanni godhaa jiru kun mootummaa irratti shororkaa qorqalbiidhaa guddaa uumee jira jechuudha. Kuni qabsoon uummataa daranuu akka jabaataa deemuuf akka hamilaa deemuuf wanni duubatti nu deebisuu danda'u akka hin jirre jedhee uummanni akka wal amansiisuuf akka wal abdatuuf caalaatti tokkummaa isaa akka jabeessuu fi hogganoota isaas hamilchee akka jarri uummata kana hanga lubbuu isaanii wareeguutti wareegama kafaluufiif yookiin immoo qabsoo kana hogganuuf of qopheessan imaanaa guddaa irra kaa'ee jira jechuudha. Mootummaa biratti immoo yaaddoo guddaa uume uummanni kun nurkaa baheera kana booda jedhanii akka abdii kutatanii fi hammeenya hangammaatti kiisha keessaa qaban hunda baasanii uummata kanarratti fayyadamuudhaan qabsoo kana yoo dhaabuullee hin dandeenye hanga danda'an gufachiisanii waan isaan hafe guuttatanii karaarraa humnaan maqfamuun isaanii akkan oolle kan itti agarsiisedha jechuudha. Egaa miirri hiikamuu hidhamtoota siyaasaa kanneeniin wal qabatee hawaasa biratti mul'atu ammas akkuma itti fufetti jira. Waraabbiif istuudiyoo seenuu keenyaan durallee hidhamtoota siyaasaa hidhaatii ba'an kana dubbisuuf yookaan simachuudhaaf hawaasni kallattii garaagaraatiin gochawwan garaagaraa gochuu irratti argama. Haa ta'uti ammas hidhamtoonni siyaasaa yookaan kanneen ilaalcha isaanii qofaan hidhaatti guuraman hedduun mana hidhaa sirnichaatti dararamaa jiraachuu isaaniitiin wal qabate kanneen achi buuteen isaanii dhabaman illee jiraachuudhaan wal qabate gaaffiin hawaasaa ammas akkuma itti fufetti jira. Hidhamtoonni siyaasaa marti nuuf haa hiikamaniin ammas gaaffii ijoo uummanni Oromoo kallattii garaagaraatiin dhageessisaa jirudha. Egaa sa'aatii keenya qusachuudhaaf gara dhimma isaa itti aanutti ceenaa. Dhimmi inni itti aanu tibbana ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny hojii gadi dhiisuu yookaan aangoo gadi lakkisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Ibsa miidiyaalee biyyattiitiif kennaniin fedhii kootiin sirni haalli biyyattii keessatti jiru toora qabsiisuuf jijjiirama barbaadamu akka dhufuuf jecha fedhii kootiin gadi lakkiseera waan jedhu kaasanii jiru. Mee boru dhimmi kun akkamiin ilaalama? Aangoo gadi lakkisuun ministeera muummee biyyattii kun hiikni inni siyaasa biyyattii keessatti illee qabu maali jettee yaadda? Otoon gara aangoo gadhiisuu ministeera muummeetti hin dhufin dura dubbii hidhamtoota irraa waan xiqqoo jalasii muree dabruu barbaadu waan maatuu kaafte ammallee hidhamtoota kumootaan lakkaa'amantu mana hidhaa keessatti miidhamaa jiran jechuudha. Hidhamtoonni kun akkuma jenne gariin isaanii miseensa ABO'ti jedhamanii warra shakkaman, miseensa Gimboota Sabaatti, miseensota OFC's ta'anii warra ABO'dhaan shakkaman haaluma adda addaatiin uummata qabsoo
namoota qabsoo uummataatiif quuqama guddaa qabantu arrallee mana hidhaa keessa jiranii gariin isaanii lubbuun jiraachuuf dhiisuun isaaniillee kan hin beekamne jira waggaa dheeraa dura qabamanii bakki bu'an wallaalame jechuudha. Uummanni keenya gaaffii sana jabeessee gaafachuutti fufuun akka barbaachisu jala muruun barbaada. Warra amma hiikaman kana qofaan gammannee mirqaannee jara jara wajjin qofa shubbifnee warra mana hidhaa keessatti hafe irraanfachuu hin qabnu kun imaanaan asirratti tuqee dabruu barbaaduudha. Namoota qaamaan beeknu kan hin beekne kan maqaa isaanii qofa beeknu ka qabsoo kana keessatti qooda gurguddaa qaban ka dargaggoota turan ka umurii gaheessaa keessa turan ka gara manguddummaatti cehaa turan jarri kun hundi har'a lubbuun haa jiraatanii haa dhiisanii firri isaanii uummanni isaanii hin beeku jechuudha. Kanaafuu waa'ee jara kanaallee uummanni jabeesseetti fufu gaaffii isaa bakka jiran akka beekamu warri lubbuun jiran akka hiikaman warri du'ee eenyuun akka ajjeefaman kun hundi akka ifa ta'uu qabu uummanni jara kana irraanfachuu akka hin qabne tuquu barbaada. Gara gaaffii keetiitti dhufuuf waa'ee muummichi ministeeraa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gadhiisuuti kan na gaafatte. Kun namoonni baay'een yaada isaanii kennachaa jiranii ifaadhas. Aangoo gadhiisuu jechuun nama aangoo qabatamaa ta'e harkaa qabutu aangoo gadhiisa. Seenaa Itoophiyaa keessatti namni barcuma sanirra taa'e barcuma biyya sana bulchuurra namni taa'e hundi aangoo gahaa kan harkaa qabaachaa turedha jechuudha. Namicha kanarraa kan hafe jechuudha. Kuni nama hireen fidee bakka sanirra kaa'ee fi warra aangoo harkaa qabu qawwee harkaa qabuuf meeshaa ta'e nama tajaajilaa dhufee as gahe. Kanaafuu inni aangoo dhiisee kun baay'ee oduu guddaa miti. Haa ta'u malee sababaan aangoorraa akka inni ka'u isa dhiibe sun sababa yookiin immoo mata duree guddaadha jechuudha. Sunis qabsoon uummataa dhiibee dhufee sadarkaa kana gahuudha. An akkanaa galutti walgahii EPRDF yookiin IHADEG baatii 2 dura godhan kan guyyaa 17 fudhate san booda waliigalteen godhame sun hojiirra ooluu hanqachuun arrallee sirna sana keessatti balaa guddaa uumaa fi gargar fofottoqiinsa adda addaa uumaa deemuu isaatii fi haalli gara waan toluutti utuu hin taane gara badiisaatti kan deemaa jiru ta'uu agarsiisa. Kana mallattoon agarsiisu guddaan tokko Hayilamaariyaam aangoo gadhiisuu isaati jechuudha. Wanni walgahii san irratti murteeffame hojiirra ooluu hanqachuun fakkeenyaaf waa'eedhuma hidhamtoota kanaafaa laaluu dandeenya jechuudha. As keessatti kaafne hidhamtoota kana ni hiikamu kan jedhame yeroo sani haa ta'uuti hiikuudhaaf sababa adda addaatti barbaadanii fidanii hulaarraan gahanii ol deebisaa turan hamilee isaaniitti taphachaa turan jechuudha. Hamilee jara hidhamee sana qofatu hin taane uummata alaa jara eegaaru miiliyoonotaa sanallee akka malee madeessaa turan jechuudha. Kun kan agarsiisu TPLF ammallee waan walgahii sanarratti walii galan hojiirra oolchuuf akka fedhan qabnee fi kallattii uummanni barbaadu tun taane kallattii badiisaa faallaatti biyyattii qajeelchaa jiraachuusaa agarsiisa jechuudha. Dhumarratti qabsoo dhihoo kana qeerroon godheen ka tarkaanfiin amma kana shaffisaan fudhatamee namoonni baay'een hidhaarraa bahanii san keessa seenuun barbaadu dubbannee dabarreerra. Egaa Hayilamaariyaam aangoo gadhiisuunsaa an akkanaa galutti dhiibbaadhuma TPLFiin godheen jedha. Mataa ofiitiin murtee kana yoo godhate irraa fudhachuu dhiisuu danda'u. Isa dura namoonni maqaa jaraa kaasuun mataana dhukkubsaa nama akka baaduu laafa aangoon gadhiisaa fedhii saba kiyyaatti tuqamee kanaafuu hanga uummanni kiyya gaaffiinsaa sirna argatutti kabajaan isaatti deebi'utti barcuma kanan barbaadu jedhee ka'ee booda qabamee achi deebi'e waa'ee nama sanii asirratti yeroo kaafnu baay'ee keenyatti akka hedduu nu gaddisiisu naaf gala jechuu kooti. Dhimmi Hayilamaariyaamii fi dhimmi namicha sanaa tokkoo miti. Dhimmi Hayilamaariyaam barcuma muummee biyyattii sana qajeelchurra jira namni kuni. Kanaafuu fedhii ofirraa ka'ee yookiin immoo warra isa deeggaru addatti mootummaan barbaanne wayii tokkorraa ka'ee miti gaaffii sana ka dhiyeesseen ilaala. Kana akka caalaatti kan nu amansiisuu danda'u fedhii TPLF yookiin cunqursaa TPLF akka inni bakka sana gadhiise kan nu agarsiisu akkuma inni achirraa bu'een state of emergency kun labsamuu isaati jechuudha. Aschakwaay gisee awaaji yookiin haala yeroo hatattamaa yookiin muddamaa kan labsuu isaaniiti sana gara boodaatitti deemuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu Hayilamaariyaam achirraa ka'eef namni biraa tokko dhufee hanga sirni kun bifa kanaan jirutti bakka sana taa'ee dhiisee wanni jijjiiramu hin jiru jedheetan ilaala jechuudha. Gabaabaadhumatti TPLF waan ofii karoorfate qaba waan ta'eef nama kanatti quufa waan hin qabneef humna barbaadu wayii bakka sana fidachuu barbaade yookiin immoo ittiin gowwoomsee uummata kana qabbaneessee
gara barbaadutti oofuu danda'a yookiin waan hin barbaade guuttachuu danda'a jedhee waan ilaalee na fakkaata. Kanumaan wal qabatee yaadni kallattii garaagaraatiin dhaga'amaa jirullee akka mul'isutti ministeerri muummee akkumatti kaaftee aangoo guutuu qabu jechuun hin danda'amu. Kana obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo guutuu qabatanii barcuma sanarra turanii wanti nama jechisiisu qabatamaadhaan wanti mul'atu hin jiru. Isaan gadi lakkisuu dhabuun siyaasa biyyattii fooyyessuu keessatti rakkoolee walxaxoo biyyattii keessatti mudatanii jiran sana hiikuu keessatti hagas mara jijjiiramni fidu hin jiraatu. Hawaasni jijjiirama sirnaati kan barbaadu yaadni jedhu bal'inaan dhaga'amuu irratti argama. Kunoo akkamiin ilaalama? Mee kanumaan wal qabatee immoo dhimmi bal'inaan xiyyeeffannoo argatee jiru eenyutu bakka isaanii bu'aa wanti jedhus gaaffii ta'eera hedduu biratti. Kanoo akkamiin ilaaltame? Dhugaadha kun gaaffiidha. Nu hundaafuu gaaffiidha. Wanni ifaan lafa kaa'ame hin jiru. Kallattiin mul'ataa jirus ammatti ifaa miti. Namoonni baay'een eenyu bakka sanaaf malaa kan jedhu fedhii isaanii ibsachaa jiranii. Fakkeenyaaf obbo Lammaa Magarsaa sababoota hedduudhaaf bakka sanaaf ni malaa jedhamee irra hedduu uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummatoota adda addaa biyyattii biratti deeggarsa guddaadhaan bakka saniif hawwameera jechuudha. Haa ta'u kun hawwii uummataati. Hawwiin ummataatii fi hawwiin TPLF yeroo hundumaa wal faallaadha jechuudha. Hawwii ummataa TPLF kan dhaggeeffatu silaa ta'e wanni hangammaattu balaa sadarkaa kana gahu hin jiraatu ture jechuudha. Kanaafuu tarii bakka san eenyuun fidanii kaa'uu kan jedhu akkuma jirutti ta'e san keessan beeknu abbaa fedhe haa ta'uu namni bakka sana dhufee taa'u ammatti ceesisaaf yookiin tiraanzishinii uummanni barbaadu yookiin ceehumsa gara kallattii uummanni barbaadutti biyyatti ceesisuuf eenyutu malaadha gaaffiin. Malee namni sun aangoo san qabatee bara dheeraaf biyya kanaaf faayidaa buusa yookiin immoo biyya kana jaara yookiin biyyattii qajeelcha hoggana jechuuf miti. Amma biyyi tun ceehumsa keessa galteetti, warraaqsa keessa jirti. Abbaa irrummaa akka malee dagaagee biyya kana balleessaaru keessaa gara sirna dimokiraasiif walqixxummaatti biyya kana ceesisuu barbaada namoota wayyaanee irraa kan hafee jechuudha. Sirna sanitti dabarsuuf, sirna sanatti cehuudhaaf amma barcuma nama kanaa kan dhufee bakka bu'ee sirna san milkeessuu danda'u eenyu ta'uu danda'a kan jedhu irratti adda adda baana jechuudha wayyaanee wajjin. Nuti sagalee uummata nama qabu, nama deeggarsa uummataa qabu, waan uummanni barbaadu dubbataa bahee fi waan dubbatu sana immoo hanga danda'uun hojiitti hiikuudhaaf ijibbaataa bahe tattaafataa bahe hawwina jechuudha akka uummataatti. Mootummaan wayyaanee immoo yookiin mootummaan TPLF ammoo qaama bakka sana kaayyatee sirna kana akkuma jirutti staatus quo kana jechuudha akkuma jirutti itti fufsiisuu fi danda'u fi sirna saamicha isaa dhugoomsee fi bara umuriitti dheeressuu fi danda'u barbaadaa jechuudha. Kanaaf eenyutu bakka sana dhufuu mala ka jedhu waan gidduu kana keessatti arguu deemnu ta'a. Ammas mata duree atiin kaasanitti ce'uu fi miti garuu haala labsii yeroo muddamaa jedhu kana keessa seenameera. Kana keessatti kan isaan fidanii bakka sana nama kaa'uu deeman. Asis qabii achis qabii garuu qaamni dhufee amma bakka kana taa'u hanga caasaan ukkaamsaa TPLF wayyaaneedha bakka hin buqqaanetti hanga humni waraanaa akkuma amma jiru kanatti jirutti hanga humni tikaa akkuma amma jiru kanatti jirutti mootummaan wayyaanee sagalee uummataa dhaggeeffachuuf hanga qophii hin taanetti abbuma fedhe yoo ta'e ka fidamee bakka sana kaa'u jijjiirama uumaatuu fiduu hin danda'u aangoon harka hin jiru waan ta'eef jechuudha. Amma Hayilamaariyaam lammaffaa ta'urraa kan hafe yoo didee mataa raasee lakkii sagaleen uummataa dhaga'amu jedhe dhahamee achirraa bu'uu irraa kan hafe hanga caasaan siyaasaa waraanaa fi tikaa mootummaa sanaadha harka TPLF keessaa micciiramee hin baanetti homaatuu barcuma sanarra baan fedhe dhufee garagaggale jijjiirama fideen ilaaluun. Hayyaga aangoo gadi lakkisuu kanaan wal qabatee Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane gara Afrikaa kibbaatis wanti dhaga'amaa tureera. Pirezidaant Jaakob Zuumaa aangoo gadi lakkisuu fi dirqamaniiru. Egaa haalli biyyattii keessatti tures yeroo dheeraa kan fudhate Pirezidaant Jaakob Zuumaan sababoota garaagaraatiin akka aangoo gadi lakkisan paartii dhumti isaanii ANC irraa yeroo garaagaraatti gaaffiin itti dhihaataa tureera. Kanuma bu'uura godhachuun isaanii aangoo gadi lakkisaniiru. Egaa dhimmi
dhimmi aangoo gadi lakkisuu aangawoota Afrikaa lamaanii kun biyya alaattis miidiyaalee biyya alaatiinis dhimma bal'inaan xiyyeeffannoo argate ture jechuun ni danda'ama. Kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa sadaffaatti ceenaa. Dhimmi keenya inni sadaffaan immoo labsii yeroo muddamaa bifa haaraatiin Itoophiyaatti labsame irratti kan fuulleffatudha. Egaa sirni abbaa irree mootummaa Itoophiyaa ministeerri muummee Haayile Maariyaam aangoo gadi lakkisanii guyyaa tokko booda deebisee labsii yeroo hatattamaa yeroo dheeraadhaaf hawaasa biyyattii irratti fe'amee ture labseera. Labsiin kun egaa kan duraanii irrayyuu ukkaamsaa fakkaate haalli inni itti mul'atus inni jira. Egaa mee labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee haalli jiru akkamiin ilaalte boru? Labsiin kun yeroo kanatti labsamuun maalidha mee hiikni qabu biyyattiidhaaf? Gaariidha. Labsii yeroo hatattamaa wanni jedhamu maqaa gaarii hin qabu. Yeroo hatattamaa yeroo muddamaa akkuma jedhamu maqaan isaatu akkuma ibsu muddaa wayii keessa seenamurraa muddaa sana irra aanuuf waan godhamudha jechuudha. Garuu akka heera mootummaatti labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti kan labsamuu qabu yeroo akkamiiti kan jedhu hordofeeti jedheen ilaalu akka mataa kiyyaatti. Silaa dhugumatti haala biyya sana keessatti rakkoon guddaan dhalatee fi jireenya namoota hedduudhaa gaaga'e mirga namoonni akka lammiitti qaban gaaga'e uumame tokko keessatti labsiin yeroo muddamaa labsama jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon miliyoona tokko ol ta'u naannoo Soomaalii keessaa humnaan buqqifamee lammii biyyaati. Sunis naannoo lafa Itoophiyaati. Kunis bakki Oromiyaanis lafa Itoophiyaati. Shiraaf humnaan achi keessaa buqqifamee qabeenya isaa dhowwatamee yeroo ari'ame sanatti labsiin yeroo hatattamaa ni mala ture jechuudha biyyattii kanaaf. Uummata kana gargaaruuf qubsiisuuf hammeenya kana wanti uume maal akka ta'e qoratamee warri wanjala sana hojjete akka seeratti dhihaataniif yeroon labsii hatattamaa guyyaa 5 illee haa ta'u guyyaa 10 illee haa ta'u hanguma barbaada hanguma ta'e illee haa ta'u barbaachisaa ture jechuudha. Garuu labsiin yeroo muddamaa kan labsamu fedhii TPLF qofa dhaggeeffateeti malee fedhii uummata bal'aatiin miti jechuudha. Kana agarta. Silaa fedhii uummata bal'aa ta'e yeroo Oromoos haa ta'u abbaan fedhii haa ta'u lakkoofsa hangana guddaa ta'uun lakkoofsa uummata biyyoota tokko tokkootii ol ta'een buqqa'ee lafarratti gatamu darbamu wayita akkasii sana dhagahama sagaleen uummataa labsiin yeroo hatattamaa barbaachisa jechuudha. Garuu ka beeknu yeroo sirni TPLF balaa keessa gale qofa labsiin yeroo hatattamaa labsama jechuudha. Bara waggaa tokko duras kan agarre kanuma. Sunis fincila uummataa uummanni mirga isaa falmachuudhaaf mirga sirna kanaan mulqame bakkatti deeffachuudhaaf yeroo tattaafatetti yeroo dhaqee sirni sun immoo akka malee muddametti ofiisaatii muddama ofiisaa dhaggeeffata malee muddama uummanni muddamee miti kan dhaggeeffatu jechuudha. Labsii yeroo hatattamaa ka duraas agarreerra ka ammaa kana garuu wanna jabaa godhu waan sanarra hamaa godhutu jira jechuudha. Kunis maali akka malee xiiqeffateera sirni kun keessumattuu uummata Oromoo jechuudha. Qabsoon Oromiyaa keessatti godhamaa yoo nagee sirna sanatti hidda dhiigaa isaa cicciree akka umriin isaa gabaabbatu waan itti sardaa dhufeef jecha amma dubbii hunda humnaan irra aananii bakka kaleessa turan sana bakka nagayaan akka barbaadan qabeenya uummataa saamaa turaniif abbaa fedhan ajjeesanii dhiitanii bulchaa turan sanitti deebisuudhaaf sagalee uummataa akka malee jabaataa dhufee sirni kun nurraa habu'u jedhee ifa bahee dubbataa jiru kana dhaamsanii sodaachisanii ammas umrii dheereffachuudhaaf kan labsame malee waan ummataaf faayidaa fiduu miti gaaffii ummataatiinis ka dhufe miti paarlaamaan biyyattii hin labsine paarlaamaa geessuufis fedhii hin qabani guyyaa 15 booda paarlaamaa geessina jechuun ummatatti qoosuudha jechuudha. Qaamni murtee kana murtees eenyu kan jettee gaafattu yoo ta'e naanna'ee warruma TPLF qondaala gurguddaa ta'an jechuudha. Yeroo Geetaachoo Asaffaa warra tikaa jechuudha. Tika biyyattii kana kan akka fedhe naannessaa jiru warra tikaati jechuudha. Inni kaan warra saamoraa jara waraanaati jechuudha. Warra waraana hoogganu jechuudha. Duuba tikaaf waraanni harka TPLF jira harka dhibbaa olitti jechuun danda'ama. Jara kanatu waan kana murteessaadha. Warri kaan afiishaloodha. Warri kaan ashaangulliitiidhuma fidaniitti daddabalan malee kan biraa warra maqaa qabu miti. Aangoos hin qabanii maqaan isaanis hin beekamu. Warruma akka saree jas jennaan nama nyaachuudhaaf fiigan irraa kan hafe maqaa biraa warra qabu miti jechuudha. Warri aangoo qabu jara kana kadantaa kana keessa laallataa jirus jara kana
ka angammaa even walgahii EPRDF guyyoota 17 san irratti murteeffame sun jara quuqee akka itti murteessan dhahanii abbaa irrummaa isaanii duraanii sana mirkaneessan irratti rakkachaa turan amma state of emergency kana labsuudhaan murtiin yeroo sana murtaa'e illee akka karaarraa maqu tarkaanfiileen Oromiyaa keessatti uummataan fudhatamaa turee fi mootummaan Oromiyaa illee deeggarsa godhee poolisa Oromiyaa wajjin uummata wajjin dhaabbachuudhaan gara ifaatti deemuun jalqabame kun gara dukkanaatti akka jijjiiramuuf murtee godhameedha jechuudha. Gaaffii keera dhaabbadheen kana caalaa bal'isee dubbachuu danda'a. Tole egaa erga amma kana jenne dhiibbaan inni qabsoo hawaasichaa irratti qabaatu ni jiraata. Uummata irrattis haa ta'u akka biyyaatti dhiibbaan inni qabaatu labsiin kun maal fakkaata? Hawaasa irraa maaltu eegama? Keessumaa bakka buutota uummata warra jedhaman irraa maaltu eegama labsii kanaan wal qabate? Labsii kana keessatti qabxiilee gara 18 kaa'amanii jiranii hunda isaanii takka takkatti bal'ifnee dubbannaa jenne yeroo nun gahu waanuma keessaa ciccimaa ta'e qofan fuudhee kaasuu barbaada. Tokko sochiilee tiraafikaa danqaman to'achuu jedha. Kun Oromiyaadhaaf tokko eessallee miti jechuudha. Amaaraa miti, Tigraay miti, Dabuub miti, Oromiyaadha jechuudha. Labsiin yeroo muddamaa amma labsame kunis akkanaa galutti harka 100 keessaa harka 80 ol rakkoo Oromiyaa keessaa dhalateef TPLF akka furmaataatti fudhattee gabbaate jechuudha. Kanaafuu tokko sochii tiraafikaa yeroo jedhamu konkolaataan karaa fedhe irra deemu Oromiyaa keessaa bahuuf Oromiyaatti seenu kan fedhe jechuudha. Daandiileen Oromiyaa keessaa akka fedhan banaa ta'anii fi tarkaanfii uummataarraa walaba godhamanii saamicha isaanii akkatti shakkii tokkoof rakkoo tokko malee deemsifatan irratti kan godhamedha jechuudha. Akkuma yaadannutti ji'oota hedduu bara 2017 keessaayis kan 18 kana keessaayis ka agarru Oromiyaa keessatti poolisiin Oromiyaatii fi qeerroon walta'iinsa guddaa qabaachuu isaaniirraa kan ka'e sochiin hannaa fi kontirobaandii akkasumas wanni naannoo kana keessa seeraan ala fe'amee bahu hundi sakattaadhaan keellaa irratti sakatta'amee ergamtoota TPLF yookiin miseensota TPLF hedduu salphisaa ture jechuudha. Gara bahaatiin akkitti jimaa saamaa turan awwadaa irratti wanni ta'e sun hundi qabsoo uummata Oromootiin kan ta'e jechuudha. Kana malee sadarkaa guddaatti saamichi isaan godhaa jiran ammallee numa jira sun dhaabsifamee hin jiru amma ammaatti jechuudha. Waanuma xixiqqoo sadarkaanuma xixiqqoo sukkaara jarri fe'anii biyyaa baasuuf tattaafatanii fi maallaqaa fi waan adda addaa kana waan jarri sossoosan seeraan ala jechuudha. Kana harkatti qabuurraa Oromiyaa keessatti daandiin kana booda nurraa cufamuu hin qabu ka jedhuuf tokko jechuudha. Kana waraana fidanii daandiilee gurguddaa Oromiyaatti seenaniif bahan hunda waraana to'achiisanii saamicha isaanii itti fufsiisuu fi kanaanis qabanii warra duraan tarii tarkaanfii sana irratti fudhatee ture barbaadanii qabanii adabbii xiiqiidhaa irratti fudhachuudhaafis ta'uu danda'a jedheen yaada jechuudha. Kabira qabxiin lammaffaan ani irraa kaasuu barbaadu waan yeroon muddamaa kun qabatee ba'e keessaa tokko waa'ee hiriira nagayaatii fi walgayiitii jechuudha. Oromiyaa keessatti akkuma argaarru guyyaa guyyaatti uummanni warraaqsa guddaatti jira jechuudha. Bakka adda addaa sababoota adda addaatti qabate jechuudha. Warra mana hidhaarraa bahan eebbisuu fi dubbisuu fi kennaa adda addaa gumaachuu fi wal qabatee uummata kumoota kudhanootaan bakkoota adda addaatti kumoota dhibbootaan lakkaa'amutu jigee bahee akka galaanaatti garagalee bahee mormii mootummaa wayyaaneef qabu guyyaarraa guyyaatti agarsiisaa jira jechuudha. Tokko yeroon muddamaa kun kan barbaadameef guddaan akkanaa galutti uummanni Oromoo haala kanaan baay'atee walitti bahee mul'achuunii fi waliif hamilee ta'uun diina isaa TPLFif immoo yaaddoo ta'uun akka hafu barbaadu jechuudha. Kanaafuu kana booda eega labsiin yeroo muddamaa kun labsame booda Oromoon bakka fedhetti hogganoota isaa dubbisuus haa ta'u waan fedheef haa ta'u gabbahee dhaadannoo dhageessisuun waliin mul'achuun hiriira bahuun walgahii dhumallee walgahee gaaddisa wayii jalatti walgahee mari'achuun hundi wanjala ta'uuf deema jechuudha. Kana tokko wanti isaan ittiin dhaabuu barbaadan. Kalammaffaa buqqaatota laalchiseeti jechuudha. Buqqaatonni kun irra hedduutti beekamaadha. Buqqaan biraan jiru yeroo ammaatti seenaa Itoophiyaa keessatti kan beekamu uummata keenya kan miliyoona tokko ol naannoo Somaaliyaa keessaa shiraa fi hammeenya TPLF fi murnii abdii ilee godhaniin naannoo sanarraa qabeenya isaadhaa akka jiruun saamamee gariin ajjeefamee gariin madaahee achirraa ka baafatee Oromiyaatti seenee jiru jechuudha. Jara kanaaf mootummaan Oromiyaadhaa fi uummanni Oromoo wal ta'uudhaan ka biyya alaa ta'u ka biyya keessaa ta'u wal ta'uudhaan buusii gochuudhaan gumaacha gochuudhaan
manni itti ijaaramee keessumattuu naannawa Finfinneetti lafa Finfinneetti dhiyeenya qaban magaalaalee naannawa Finfinneetti akka qubatan godhamaa jira jechuudha. Kun fedhii TPLF hin turre jechuudha. Ni yaadanna yeroo dheeraadhaaf akkuma uummanni sun buqqa'uu eegalaniin bakka irraa dhufanitti deebifnee qubachiifnaa jedhamaa ture jechuudha. Even OPDO keessaallee qondaalonnummaan gurguddaan waan kana deeggaranii dubbataa turan jechuudha. Bakkuma irraa dhufanitti araara goonee uummata achi jara buqqise sana wajjin araara goonee geessinee qubsiifne jedhamaa ture jechuudha. Uummanni mormii jajjabaa agarsiisuu irraa kan ka'e warra OPDO sammuu jijjiiree akka isaan uummata wajjin dhaabbatanii jara kana Oromiyaa keessatti qubsiisuun fedhiin isaanii dhaggeeffatamee Oromiyaa keessatti qubatan murtaa'ee ta'aa jira jechuudha kun hanga ammaatti. Tole gaggabaabsuudhumaa fi boroo egaa sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf dhiibbaan isaa guddaa ta'uun qabxiileen tokko lamaan achirratti tarreeffamanis ni mul'isu. Mee hawaasni maal gochuu qaba labsii kana qolachuudhaaf keessumaa mana maree bakka bu'oota uummataarraa maaltu eegamaa qabxii jedhutti haa ceenu labsiin kun egaa raggaane mana maree bakka bu'oota uummataatiif ni dhiyaataa yaadni jedhus jira. Lakkii osuman dhiyeessinis hojiirra ni oolchuu yaadnee jedhus kallattii garaagaraatiin dhagahamaa jira. Mee maaltu eegama labsii kana akkamiin qolachuutu danda'ama moo calliseedhuma simachuutu irra jiraata hawaasni qabxii jedhu haa ilaallu. Dubbii buqqaatotaa sana beeki waa malee miti kanan irraa bal'isee dubbadhee fi dubbiin sun dubbii laalessaadha. Sanaan wal qabatee waraanni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee gidduu jirullee akka ka'ee humni liyyuu poolis deebi'ee Oromiyaa akka weeraruu fi waan warra duraa jeneraalonni duraa sun abjootaa turani hawwaa turan san state of emergency sana kanaan hojiirra oolchuudhaaf akka as deebi'amee gararraa dhufne sanitti gara hammeenyirra hamaa dhufne sanitti akka deebi'amu waan godhamaa jiruuf dubbii kana akka laayyootti ilaalle jechuudha. Kanaaf hin kaase gara guduunfaatti sii dhufuudhaaf wanticha labsataniiru guyyaa 15 booda paarlaamaatti dhiyaataa jedhani yoo barbaadan paarlaamaa waamichaa tattamaa jedhani kun dhimma dhimma biyyaati. Paarlaamaan waan amma naan geenyeef yoo wal gahee birrii waan ta'e waan baajata murteessuuf yookiin dhimma ganda tokko dhimma bishaan boombaa ganda tokko iyyuu waa murteessuudhaaf iyyuu yerootti wal gahaa ture ni beekna jechuudha. Kun dhimma guddaadha yoo barbaadan yoo dhugumatti paarlaamaatti dhiyeessanii waan kana murteessuu barbaadan yeroo gabaabaa keessa paarlaamaan akka wal gahu godhanii waamuu danda'u turan jechuudha. Hin barbaanne kana gochuu. Guyyaa 15 kana keessa waan gochuuf karoorfatan qaban jedheen yaadaan. Wanni karoorfatan kun wantoota amma ammaa dubbannee fi waan kanaan ala waan dabalata waan bal'aa of keessaa qaba. Akka malee ukkaamsaadha jechuudha. Haalli yeroo muddamaa ka amma labsame kun jechuudha. Kanaafuu paarlaamaan hangam murteessuu danda'a kan jedhu mataan isaa gaaffii keessa waan jiruuf TPLF gama saniin shakkii waan qabaniif tarii warri OPDO fi warri ba'aadeen paarlaamaa keessa jiran dubbii kana didanii nurkatti fashalsuu danda'u shakkii jedhus qabaachuu danda'u jedhee yaada. Kanaaf yoo paarlaamaan kuffise ni kufa kufnaan immoo hojiirra oolfachuu waan hin dandeenyeef hanga paarlaamaan murteessutti jedhanii ofii ministeerota mikir beet jedhanii ofii isaaniitiin waamanii walgahii sana irratti namoonni baay'een hin hirmaanne Oromoon keessumattuu hirmaannaan warra OPDOdhaa keessatti mul'anne qaamuman reefuu dubbadhe santu murteessanii. Kanaafuu wantichi irra hedduu guyyaa 15 kana keessatti haala muddaa ta'een namoota keenya qabuu fi hidhuu fi bittinsuu fi waa adda addaa gochuudhaaf tarkaanfii fudhachuu danda'u jedheen eega. Kanaaf paarlaamaatti wanni geessuudhaaf harkifataniif tarii guyyaa sana immoo guyyaa 15 eega ga'ee booda immoo yookiin jaratti gurra qabanii murteessitammoo murteessituu jedhanii hanga sanatti amansiisanii akka jarri harka dha'anii fudhatanii ka'an taasisuuf illee danda'u jechuudha. Guyyaa 15 keessa hojii manaa guddaa irratti hojjechuu danda'u TPLF jechuudha. Aangoon guddaan harka jira waan ta'eef qawween harka jira waan ta'eef OPDO sodaachisanii lubbuun illee lubbuu keetiif illee jedhanii sodaachisanii waa hedduun yookiin waan gara malaammaltummaatti warra cuuphamee jiru waan sana sitti baafnee ammuma akkasi goonafaa jechuudhaan waa hedduudhaan afaan qabuu danda'u jechuudha. Kanaaf haalli amma jiru walumaa galatti deemee uummata irratti kan jigaa jiruu fi uummanni caalaatti haala hamaa itti dhufaa jiru kana keessaa of baasuudhaaf yeroo kamuu murannoodhaan kan of gahee dhaabbachuu danda'u ta'uu.
Tole dhumarratti kanumaan wal qabatee ergaan itti dabarsuu barbaaddu keessumaa amma egaa walta'iinsaan dhimmi kun mana maree bakka buutaatti inni dhiyaata taanaani walta'iinsaan kuffisuun akka danda'amu carraanii jira. Kanaan wal qabatees haa ta'u akka waliigalaatti dhaamsi ati dabarsitu yoo jiraate carraasiif kenneen xumurrasuma. Dhaamsi guddaan an qabu uummataaf paarlaamaa wayyaanii irraa abdiidhaan wanti eegamu badaa jira jedheen yaaduun yoo jiraates waan guyyaa 15 boodaati jechuudha. Wanni guyyaa 15 kana keessatti ta'uu danda'u uummata keenya akka malee miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni kun waraanaaf haaraa miti. Hammeenya waraanaatiif, weerara waraanaatiif, ajjeechaa waraanaatiif haaraa miti. Hidhaa waraanaatiif haaraa miti. Haa ta'u malee ammas sadarkaa itti qabsoon kun baay'ee bilbilee ho'ee ifatti bahaa dhufnee firii injifannoo keenyaa tokko tokkollee arginee dheerootti uummanni keenya mirqaanee jiru kanatti ammas mootummaan kun labsii kana labsuun hamilee nama keenyaadhaa tuquun qabu. Namni keenya kanaan bir'atee kanaan sodaatee waan duubatti deebi'uuf hin qabu. Wanna tokko inni haara hin dhufaaru hin jiru jechuudha. Labsiin yeroo muddamaa ammaa kun kan duraa caalaa hamaadha yoo jennu nama keenya sodaachisuuf ta'uun qabu jechuudha kun. Wayyaaniin humna hangammaatti harkaa qabdu waan xiqqeeffattee jirtu hunda gadi baaftee muddaa kana keessaa of baasuudhaaf yoo xiqqaate umurii dheereffachuudhaaf akka kufan ni beeki. Osoo warra biyyaaf yaadu ta'anii haala yeroo muddamaa otoo hin taane waamicha araaraa uummata wajjiniin godhu turan jechuudha. Sana gochuun barbaanne biyya kana gara nagayaatti qajeelchuun barbaanne biyya kana ammallee harka keenya keessaa bahuun qabdu. Kanammoo waraana keenyaan mirkaneeffachuu dandeenya kan jedhuun deemaa jiran jechuudha. Kun uummatatti ergaa dabarsuu danda'u qaba. Murni kun humna malee wareegama gurguddaa kafaluudhaan malee kabakkaa buqqaa hin jirre ta'uusaa uummanni kanaan mirkaneeffate tarsiimolee haalatti yeroo muddamaa kana keessatti hin dabruun danda'amu warri qabsoora jiru baasuu danda'u jedheen tilmaama guyyoota murtaa'an kana keessatti san keessaa waa dubbachuuf hin jiru ani. Haa ta'uuti uummanni keenya waan kanaan xiqqoo tokkollee osoo hin shororkoine wayyaanee shororkeessuuf hojjechuu qaba malee ofii shororkaa'uu qabu jechuudha. Kana booda barri uummanni waraanaan shororkeeffamu dabruu qaba. Waraanni waraana nama ajjeesa dhugaadha. Namni keenya du'aa yoo nagahee mitiire. Kana booda du'a lama wanti du'amu hin jiru jechuudha. Duutinuma jira hanga yoomittuu sirni cunqurfamaan hanga mataarra nama jirutti duutinuma jira jechuudha. Nama lama du'a immoo nama 200 du'aadha garaagarummaan isaa. Hangi fedhe aduu garuu immoo qabsoodha. Qabsoon lubbuu namaa itti wareeguudhaan malee tola bilisummaatti nama baasu hin jiru jechuudha. Kanaaf haalli yeroo muddamaa wayyaaniin labsite kun gabaabumatti kan ittiin isiin dhabama isiitti ariifattu ta'uu qaba malee kan ittiin uummanni of duuba deebi'ee qabsoon isaa deebi'ee of duuba konkolaatu ta'uu akka hin qabne irratti uummanni keenya filaawuu hamilee qaba, filaawuu jagnummaa qaba. Kanarratti immoo hogganoota mana hidhaarraa bahan sana jala hiriiruudhaan qabsoo isaa caalaatti qaruudhaan karaa nagayaatiin qabsoo godhuutti jira. Hogganoonni mana hidhaarraa bahanis karaa nagayaatiin uummatoota hunda wajjin firoomuudhaan mirga keenya falmannee ifatti ni baana jedhanii uummataaf abdii galaa jiran waadaa seenaa jiran waan ta'eef waadaa babbareedaa sana uummanni keenyas dhagahee waliin dhaabbachuudhaan sirna quufee akka malee uummata irratti roorrisaa jiru kana likkii galchuu qaba jedheen yaada. Ayyee boruu warraaqaa irra deebiin keessummaa mil'uuti banaa taatee haala qabatamaa Oromiyaa fi akka biyyaattis mul'atu irratti xiinxalli bal'aa waan nuuf laatteef maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa galatoomi siin jenna. Atis galatoomi yuun galatoomi. Tolagaa daawwattoota keenya keessumaa labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee haalli jiru fuulduratti maal ta'uu danda'a waan jedhu sagantaalee keenya gara fuulduraatiinis bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Qophii mil'uuti banaa keenya irraatiin dhimmoonni ijoon torban dabarsinee kana keessa turan maal fakkaatu waan jedhu gabaabumatti ilaalleerraa torban immoo mata dureewwan birootiin walitti deebina. Kan isin faana ture ani Yohanin Gidaati gama teeknikaatiin immoo Abdii Jamaaltuu nu waliin ture torban gaarii isiniif haa ta'u yeroo gaarii.